Ashama harkafune kabajamtoota daawwattoota IB oduusaa kanaaf qindeeffannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduusaa kanaas kan isinitti himu Rais Mahammad. Diinagdeen Itoophiyaa bara 2020 dhibbeentaa akka tuqaa 9 qofaan akka guddatu dhaabbanni diinagdee addunyaa IMF jedhamu gabaaseeti jira. Gabaasa dabalataa akka itti isinii dhiyeessina. Dhaabbanni diinagdee idil addunyaa IMF gabaasa tilmaama diinagdee biyyoota Afrikaa onkoloolessa 20 bara 2020 baase keessatti akka addeessetti Itoophiyaan bara 2020 Itoophiyaan dhibbeentaa akka tuqaa 9 guddatte jedhee jira. Itti dabaluunis dhaabbanni IMF kun guddinni diinagdee Itoophiyaa bara dhufu jechuun yookaan bara 2020 akka dhibbeentaa 0 akka ta'aa jiru tilmaameeti jira. Dhiyeenya mootummaan Itoophiyaa guddinni diinagdee Itoophiyaa dhibbeentaa akka tuqaa 6 guddachuu gabaasee ture. Mootummaan Itoophiyaa kufaatii diinagdee isa mudate dhoksuuf gabaasa sobaa dhiyeessuu hin jechuun ogeessonni diinagdee yaada isaanii laachaa jiru. Dhaabbatni Intelligence jedhamu onkoloolessa 7 hanga 11 qabiinsi mirga namummaa fi nageenyaa uummata Oromoo Gujii fi naannawaa ishii mata duree boollaa awwaalaa jedhamuun gabaasa qorannoo addaa baaseeti jira. Gabaasa dabalataa akka itti isinii dhiyeessina. Dhaabbatni Intelligence jedhamu onkoloolessa 7 fi 11 qabiinsi mirga namummaa fi nageenyaa uummata Oromoo Gujii fi naannawaa ishii mata duree boollaa awwaalamaa jedhamuun gabaasa qorannoo addaa baaseeti jira. Dhaabbatni UNOHCN jedhamu sarbama mirga namummaa uummata naannichaa irratti godhamaa jiru irratti eejansiiwwan UN 4 fi dhaabbatni NGO tokko waliin ta'uudhaan gabaasota sarbama mirga dhala namaa naannoo sanarraa dhaga'amu hordofuudhaan daawwannaa godina Gujiitti taasisee ture jechuun gabaasichi qorannoo dhaabbilee kan biraas bobeeffateera. Qorannoo isaaniinis sarbamuu mirga namummaa uummata Oromoota Gujii irratti jiru mirkaneessuudhaan ji'a eebilaa bara 2020 irraa kaasee haalli naannichaa daran hammaachaa dhufuu fi lolli hammaataan mootummaa fi qaamota hidhatanii socho'an kanneen beekamtii hin qabne gidduutti baay'achuu isaas ibsaniiti jiru. Itti fufuunis naannoo Gujii kun namoota biyyattii keessatti qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifaman 100,000 fi 20,000 ol keessatti qubsiifamee jiraachuus gabaasichi ifoomseeti jira. Vaayirasii koronaa dabalatee balaan lolaa fi weerarri hawaannisaa hanga ji'oota dhiyootti naannoo sanaa fi qormaata guddaa ta'ee jirus jechuun qoranicha irratti ibsaniiti jiru. Haaluma kanaanis namootni qe'ee isaanii irraa bara 2017 fi 2019 buqqa'an kunneen baay'inaan 80,000 ta'an ji'a bitootessaa asitti gargaarsa homaatu akka hin argatin jiranii fi rakkoo hamaaf saaxilamu gabaasichi ni addeessa. Namootni kun jecha gabaasichi bishaan dhugaatii ta'us kan dhiqannaa argachuudhaaf qe'ee qubsiifaman irraa sa'a 2 ol deemuuf dirqamu. Manni jireenyaallee rakkinoota guddaa bakka sanitti mul'atudha. Kun ammoo kallattiidhaan dhukkuboota hamoof saaxila jedha jechuun gabaasichi dhaabbilee kanaa ibseeti jira. Walumaa galatti nyaatni, manni jireenyaa, bishaan, gargaarsi adda addaa fi fayyaa, wal'aansi fayyaa dabalatee wantoonni dhala namaaf bu'uura ta'an buqqaatota godinicha keessa qubsiifamaniif balaa nama yaaddessuudha jechuudhaan haalli ulfaataa bakka sanaa jiraachuu gabaafameeti jira. Gabaasni kun kan Addis Standard. Oolmaa dhaddachaa obbo Lidatuu Ayyaaloo ilaalchisuudhaan akkana jechuun dubbatanii jiru. Wanni amma hojjetamaa jiru kun tiyaatira amaataraati jechuun dubbataniiti jiru. Gabaasa dabalataa akka itti isinii dhiyeessina. Oolmaa dhaddachaa obbo Lidatuu Ayyaaloo. Obbo Lidatuu Ayyaaloo akkana jechuun dubbatu. Wanni amma hojjetamaa jiru kun tiyaatira amaataraati jedhu. Baatiiwwan 3 darbaniif kan mana hidhaa turan obbo Lidatuu Ayyaaloo poolisiin hiikuudhaaf eeyyama waan hin taaneef manni murtii dhimma isaanii wal falmii wabii qabamee jiru dhiisuun adeemsi murtii akka itti fufu gaafataniiti jiru. Feeramoo Tabseen ajaja mana murtii qaamolee hojii irraa hin oolchin qaama ilaallatu. Wanni amma hojjetamaa jiru kun tiyaatira amaataraati jechuun tarkaanfiin fudhataman jiru jechuun yaada isaanii ibsaniiti jiru. Meeshaa seeraan alaa qabatee argama jechuun himata irratti baname. Zoonii Shawaa Bahaa oolmaa dhaddacha isaanii kan obbo Lidatuun wabiin akka hiikaman yeroo baay'ee ajajni kennamuufis murteen sun otuu hojiirra hin oolin hafeera. Manni murtii yoo ajaja kana hojiirra hin oolchine ajaja poolisii magaalaa Bishooftuu irratti akka fudhatamu oolmaa dhaddachaa gaafa wiixataa ooleen akeekkachiisee ture. Maallaqni wabiif qabsiifamee ture qarshiin 100,000 takka eegamee fi otoo mana hidhaatti kan hafan obbo Lidatuun oolmaa dhaddachaa kaleessaa ooleen sagalee jabaadhaan ejjennoo isaanii calaqqisiisanii jiru. Manni murtii zoonichaa olaantummaan seeraa akka kabajamuuf hanga humni isaa eeyyameef carraaqqii inni godhaa jiruuf kabajaa isaanii akka ibsatan namni siyaasaa beekamaan yeroo qaalii mana murtii sanaa of isaaniif tiyaatira jechuun oolchan akka qisaasuu hin barbaanne beeksiseeti jira. Kanaan booda seenaaf poolisiin heera mootummaa diiguun mirga kootis cabsee jira. Kun naaf galmee wal falmii biraa itti fufnu taphni akkanaa haa dhaabbatu. An yeroo mana murtii waan kanaaf balleessuu hin barbaadu jedhu. Isin waan barbaachisaa ta'e hunda gootanii jirtu jechuun mana murtii himanii jiru. Dhaddacha kana kan dhaggeeffatan abbaa murtii 3 warreen himataman abukaatoowwanii fi daawwattoonni iddoo jarri daqiiqaawwan muraasaaf erga waliin marii godhanii booda murtiin akka hiikamu ajaja dabarsee kenneera. Manni murtii ajaja kana dabarsuuf ka'umsa kan ta'e sababa obbo Lidatuun hiikamuu dhabuu isaaniiti kan jedhamee fi iddoo hidhamanitti buufata poolisii irraa natti himamee jira kan jedhu irratti hirkachuudhaan jedhu.
Pirezidaantii Isaayyaas Afawarqi irratti himatni yakka namummaa irratti dhiyaatee jira. Gabaasa dabalataa akka ta'anutti isin dhiyeessina. Pirezidaantii Isaayyaas Afawarqi irratti himatni yakka namummaa dhiyaatee jira. Dhaabbatni gaazexeessota daangaa maleeyyii Reporter Without Borders yookaan RCF damee Suudiin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi aangawoota biyyattii biroo torba irratti himata yakka namummaa dhiyeessee jiraachuu ibsa BBC Afaan Oromootti gabaasee jira. Gabaasa guutuu kana akka armaan gadiitti isin dhiyeessina. Dhaabbatichi himata kana kan dhiyeesse abbaa alangaa biyya Suudiin jirutti yommuu ta'u, mootummaan Eertiraa gaazexeessaa lammummaa Eertiraa fi Suudiin qabu Daawit Isaaq bara 2001 irraa hanga ammaatti dhoksaatti hidhamuu isaatiin akka dhaabatti gaazexeessaan kun addunyaa irratti gaazexeessaa waa dheeraaf hidhameedha jirudha. Dhaabbatichi himannaa dhiyeesse kanaan aangawootni Eertiraa 8 kan Daawit butanii hidhuun dararuu fi achi buutee isaa dhoksuun akka qorataman gaafateeti jira. Dhaabbata gaazexeessota daangaa maleeyyii kana bakka bu'uun abbootiin seeraa lama himannaa kana mana murtii Scotland jirutti kan dhiyeessan yoo ta'u, pirezidaantiin Eertiraa waggoota 27 Isaayyaas Afawarqii ministeerri haajaa alaa haqaa fi odeeffannoo dabalatee aangoonni olaanaan afur keessatti argamu. Badhaafamaan Noobeelii nagaa ogummaa abbaa seeraa ta'an Looreet Shiriin Ibaadii aangoon isaanii hangamuu guddaa ta'u namootni Daawitiin hidhan waggoota 20tti siqaniif isa dararaa jiran yakka himatamuu qabu jedhaniiti jiru. Pirezidaantii Isaayyaasii fi kan dhaabbatni gaazexeessota daangaa maleeyyii irratti bane akkamiin mana murtiitti dhiyeessuun danda'ama gaafii jedhu dhaabbatni gaazexeessota daangaa maleeyyii Reporter Without Borders yookaan RCF damee Suudiin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi aangawoota biyyattii biroo torba irratti himata yakka namummaa dhiyeesseera. Dhaabbatichi himata kana dhiyeesseen abbaa alangaa biyya Suudiin jirutti yoo ta'u, mootummaan Eertiraa gaazexeessaa lammii Suudiin kan ta'e Daawit Isaaq bara 2001 irraa hanga ammaatti dhoksaan hidhamuu isaatiin ogeessota seeraa himannaan kun akka banamu taasisaa jiran keessaa tokko kan ta'an lammiin Eertiraa Dr. Daani'el Raazanaa Mokonnonii fi Dr. Daani'el Daariktera waldaa ogeessota seeraa Eertiraa ta'uun tajaajilaa jiru. Ogeessi seeraa Dr. Daani'el akka jedhanitti bara 2016 keessaa kaasee pirezidaantiin Isaayyaasii fi namootni biroo irratti galmeen banamee akka himataniif adeemsa irra ture. Haa ta'u malee yeroo sana ministeerri dhimma alaa Suudiin karaa dippiloomaasiin furuuf jecha yaalaa waan turaniif himanni abbaa alangaa akka banamuuf qophaa'amaa ture akka turu taasifamee jedhu Dr. Daani'el. Karaa dippiloomaasiis waggoota 4 keessatti bu'aan argame hin jiru. Daawitii fi miiltoon isaa waggoota 19 guutuu murtii tokko malee waan dararamanii haga'u jedhameeti himatichi akka banamu kan jalqabame. Daawit akka xiyyeeffannoo argatu kan taasise dhaabbilee mirga namummaa fi falma Suudiin jiraniif dhaabbata RCF Suudiin jiru deeggarsa gochuudhaan jedhan Dr. Daani'el akka jedhanitti abbaan alangaa waliigalaa dhimma kanaa qorachuun mana murtiitti himata bana. Sana booda akka isaan mana murtiitti dhiyaataniif waraqaa waamichaa ni bana. Haa ta'u malee namootni kunneen waamamanii mana murtii dhiyaatu jennee waan hin yaanneef bakka argamanitti qabamanii hidhamuun akka dhiyaatan kan jedhu ajajjatu baha. Isaan keessaa gara Awurooppaa namootni dhufan jiru. Kanaaf karaa Interpol akka qabamanii dhiyaatan taasifama. Abbaan alangaa himata kana qoratee mana murtiitti himaticha yoo banu kun tarkaanfii jalqabaa fudhatamudha. Dr. Daani'el himatni pirezidaantii Isaayyaasii fi kaan himannaan irratti dhiyaachuuf jedhu namootni kunneen dhiyaatanii adeemsa seeraan murtee argatu kan jedhu qofa osoo hin taane namni kamiyyuu seera jalaa miliquu akka hin dandeenye ergaa guddaa qaba jedhaniiti jiru. Himatni dhaabbanni RCF dhiyeessu kun hooggantoonni haqaa Suudiin namoota hidhaa fi dararaa gaazexeessota Daawit keessaa harka qaban Suudiin yoo dhufan akka qabaman yoo barbaachisaa ta'e ammoo ajajni idil addunyaa bakka jiranitti akka qabaman ajajuu akka bahu dhiibbaa gochuufi. Maddi oduu kana BBC Afaan Oromooti. Dhimmoota hidhamtoota siyaasaa godina Jimmaa Ajaarraa Abbaa Raayyaa Abbaa Maccaa dabalatee namootaan 21 kan wal qabate gabaasa dabalataa akka ta'anutti isin dhiyeessina. Dhimma hidhamtoota siyaasaa godina Jimmaa Ajaarraa Abbaa Raayyaa Abbaa Maccaa yookaan namoota 21 dabalatee hidhamtoota siyaasaa waan gadda ajjeefamuu artiist Hacaaluu Hundeessaa bahanii ibsataniif Jimmaan keessaa funaanamanii erga hidhamaniif ji'a 3 gahanii turani. Haa ta'u malee cubbuu yookaan kijibaan kan irratti baname galmeen namoota 21 irratti baname kan armaan gadiiti. Miseensota kaafaa fi miseensota abaa'oo ciccimoo ta'an akkasumas qeerroo fi qarree abdii uummataa ta'an ukkaamsanii yookaan hidhanii siyaasa keessaa baasuuf gocha godhame ta'uutu hubatama. Tolegaa daawwattoota keenya oduun sa'a kanaaf qindeeffannee qabannee isinii dhiyaanne asirratti golobna hanga oduutti aanu walitti deebinutti nagaan nuuf tura.